Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota peejii kan koo peejii Rashaa Zeenuu akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti alhamdulillah rabbiin galanna ga'uun isiniin jedha isinis immoo bakka jirtanutti nageenyi fi rahmanni rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa barumsi kan koo irraa waa'ee akkamitti loogoo yookaan piroofaayilii yuutuubii keenya irrattis haa ta'u waatsaappii irrattis haa ta'u haala kamiin hojjetannaa kajechaa turtanii fi haala ittiin hojjettanu amma beekurraa isin agarsiisa. Egaa gara barumsa kiyyaatti utuu hin darbinii warri amma yoonaa YouTube chaanaala kiyyaaf maatiinaaf hin taane akka maatiinaaf taatanuun isiniin jedha. YouTubein kiyya maqaan isaa Rashaa Zeenuu ka jedhu kanadha. Egaa akkam nagaa jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kanneen Oromoo istiidiyoo irratti YouTubein kiyya kunoo isa kanadhaan isiniin jedha. Akkuma seentanii kunoo viidiyoo garaagaraa waan gadhiisetu jira. Kunoo la arguu jirtanii viidiyoo garaagaraa waan hanga gadhiisee waan sin fayyadu hedduutu keessa jira. Viidiyoo kanarra tuqaatii akkasitti kunoo viidiyoo kanarra tuqxanii barumsa adda addaa irraa argachuu dandeessanii. Waan isin dhibe immoo koomentii jedhanaa kaan isiniin jedha. Warri amma dura maatii naa taatan galatoomaan isiniin jedha. Kan amma dura immoo maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a isiniin jedha. Egaa gara barumsa kiyyaattan darbaan isiniin jedha. Barumsi kiyyarraa waa'ee loogoo yookaan waa'ee piroofaayilii waatsaappaa fi yuutuuba aappii garaagaraa irra keewwannu kana ilaallaa jechuudha. Aappiin sunis immoo kunoo isa kana dhala. Aappichis kunoo Pex Lab ka jedhu kanadha. Aappicha gadi buufattanii akkasitti irraa fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Kunoo aappichi kanadha jechuudha. Pilistoorii keessa argannaa aappiin kun pilistoorii keessa jira jechuudha. Aappii kana gadi buufattanii amma kallattumaan keessa seeneen isin agarsiisaa jechuudha. Amma an keessan seena. Aappii kana waggaa akkasitti seennee niiw tikist ka jedhu kana jira. Kana irraa dileetii gootanii kunoo bakka kana tuqxanii dileet ka jedhu kana arguu jirtanii kana tuqxanii irraa dileetii gootanii. Akkasitti dileetii erga gootanii kaatanii jettanii kunoolaa bakka kana arguu jirtan jedheen abdii qaba. Bakka inni itti agarsiisaaru kana asirra dhuftanii ni tuqxanii. Inni akkasitti tuqxanii jettanu akkasitti isinii fidaa. Sana booda kunoolaa bakka kana tuqxanii jechuudha. Sana booda kunoolaa kanan itti maraaru kana tuqxanii gadi rukuttanii jawwaala keessan keessa isin gashaa jechuudha. Isin loogoo feetan irraa fudhattanii irratti hojjenna jechuudha. Gadi tuqxanii waan feetan irratti hojjechuu alaabaa feetanus ani amma kana irratti hojjedhee isin agarsiisa. Kunoo raayitii kanatti gootanii jechuudha. Raayitii kanatti gootanii laa kunoo raayitii kanatti goonaa inni raayitii kanatti goone kaane jenneennu akkasitti nuu fidaa gubbaa kana tuqxanii jechuudha. Laa kunoo gubbaa kana arguu jirtanii mila kana la ida'uu kana mallattoo pilaasii kana rukuttanii jechuudha. Yeroo akkasitti rukuttanii jettanu sheepis ka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Kanan itti isinii agarsiisu jiru mallattoo xiyyaa kanan agarsiisu jiru. Isin kallattumaan na hordoftanii jennaan akka itti hojjetanu seeraan ni barattu jechuudha. Warri hin beekne akkasitti yeroo tuqxan kanatti isinii dhufa. Sana booda bakka kana rukuttanii jechuudha. Kunoo mallattoo xiyya gadi garagalteertu kana yeroo rukuttanii akkanatti loogoon gosa feetaniin isinii dhufa jechuudha. Kunoo amma mallattoo geengoo kanan iyyuu rukutaa jechuudhaan kana yeroo akkaatti rukutu akkanatti fidaa. Sana booda harka keessaniin guddiftuu jechuudha. Kunoo nu xiyya ofirraa qaba. Harka keessaniin akkasitti as harkiftuu jechuudha. Kunoo waan irra jiru kana qabdanii akkasitti guddiftuu. Yeroo akkasitti guddiftanii kaatanii jettan raayit bakka jedhu kana arguu jirtaniimi raayitii kana rukuttanii jechuudha. Yeroo akkasitti raayitii kana rukuttanii kaatanii jettanuu eessa tuqxanii raayitiitti gootanii dhiifama. Yeroo akkasitti mallattoo geengoo kana fidattanii kaatanii jettanuu mallattoo
mallattoo kana rukuttanii jechuudha laa kunoo tekstituurii kan jedhu kana kalariitti kanaanu kana yeroo rukuttanu akkanatti isinii fidaa mallatteettii kana rukuttanii jechuudha kunoo kana rukuttanii as keessaa loogoo bifa feetanii fidattuu jechuudha. Anammaa tokkuma irrattan rukutee baafadhaa kanarratti raayitii gootani. Yeroo raayitii akkanatti godhee jedhee ammas raayitiin godhaa jechuudha. Yeroon akkanatti raayitii godhee ka'ee jedheedhu as deebi'eetanii iditii godhaa jechuudha. Idit kunoo iditii kan arguu jirtaniimi kunoo bakka idit jedhu kana rukutaa bifa isaatiin wal fakkeessaa jechuudha laa kunoo kan akkasitti harkaan qabdanii bifa isaatiin wal fakkeessituu jechuudha laa kunoo inni adiin silaa kun malkii isaa jijjiiree jechuudha. Bifa isaatiin wal fakkeessitanii gadi buutanii achumarraan deemtanii kana bantanii qubuma keessanii laa kunoo banamuu jira kana bantanii isattaanu kan ammoo haga 100 ooftanii ifama kun malkii isaatiin wal fakkaatee jira. Kana haga 100 sumarratti dhiiftanii raayitiitti gootanii waggaa raayitiitti gootanii kaatanii jettanu iniitanii akka inni sochoonidha. Dhiifama kooppii gootanii kunola kooppii ka jedhu kan argaartaniimi kooppii gootanii jechuudha. Harkaanijii walirratti fiddanii akkasitti walirra gootanii ammas kooppii gootanii. Xiqqaa kan ammoo akkam gootan isinitti fakkaata kan ammoo keessotti gadi buttaniila. Gizee 2 kooppii gootu gizee tokko walirra fuutaa walirra gootanii gizee lammataa ammoo keessotti akkasitti xiqqeessitanii jechuudha. Akkasitti erga kooppii goonee kaanee jenneen inni hidhattanii jechuudha. Erga kana akkasitti walirratti fidattanii kaatanii jettanii bakka kana tuqxanii jechuudha laa kunoo bakka wanni poostaa kanaa bakka kana tuqxanii bakka xiyyatti qabaaru kana inni hidhattanii jechuudha akka wanni kun olii gadi hin deemneef kunoo qulfii kanarratti harkaan sadanuu hiitanii bakkuma kana tuqxanii baatuu jechuudha. Bakka kana tuqxanii irraa dudduuba deebitanii amma maal gootan isinitti fakkaate bakka kana dhuftanii jechuudha. Amma erga akkasitti hiitanii jettanii erga akkasitti hiitanii kaatanii jettanii bakka kanatti deebinaa jechuudha. Bakka pilaasii bakka ida'uu kanatti erga kanatti hidhannee kaane bakka ida'uu kana tuqnaa jechuudha. Yeroo bakka ida'uu kana tuqnee kaane dhiifama irraa deebi'ee bakka ida'uu kana tuqnee tekesti ka jettu kana rukunnaa sana booda hin barreessinaa jechuudha laa kunoo bakka kana tuqnee itti aansinee kana tuqnaa kunoo kanumaan xiyyatti qabaaru kana jechuudha. Niw next ka jedhu kana irraa balleessitanii yaada keessan barreessitu maqaa peejii keessanii yookaan waanuma feetan jechuudha. Nama fakkeenyaaf maqaan koo barreessaa kan peejii kootii Rashaad kunoo bakka okee kana rukuttanii jechuudha. Okee kana la akkasii amma harkaan fuutanii asirra keessanii jechuudha. Akkas goonaa. Dhiifama yeroo bakka kana hiitanii kaatanii jettan dura turuftanii dhiifama asirra yeroo rukuttanii kaatanu nekestiin rukuttani kunoo nekestii miti kan isin rukuttan sheeppis ka jedhu kana rukuttanila. Sheeppisii kana rukuttanii kan akkanatti olooftanii jechuudha. Akkas gootanii harka keessaniini gara gubbaa irratti ol geessitu sana booda akkasitti guddiftanii gara walakkaatti gaffiddanii jechuudha. Kunoo akkasitti gara walakkaatti fiddanii raayitii gootanii jechuudha. Amma raayitii gootanii gubbaa kan ammas akkan isin duraan sochoon hin hidhattanii jechuudha. Akkasitti hidhattanii kanumaan irraa deebitanii sana booda
sana booda gubbaa kanarratti hin barreessitanii jechuudha. Kanaanii ni barreessitanii jechuudha. New next amma maqaa peejii kootiin barreessaa jechuun silaa kan akkasumatti fuutanii asirra keessanii kun egaa maqaawwan kootii wal fakkaatee saayizii isaan filattanii qubee A kana rukuttanii saayizii feetan irratti kun saayiz jiru kan arguu jirtanii akkasitti guddiftanii nama barreeffamicha wal fakkaatee malkii isaan ganaa jijjiira saayiz kalarii isaan jijjiira nama barreeffamaa fi wanni wal fakkaate waan ta'eedhaaf kalarii feetan irra godhachuu dandeessu kunoo diimaa feetan adii feetan kalarii feetan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Akkasitti arguu jirtanii raayitiitti gootanii jechuudha. Ammas addeebitanii kana siniitanii jechuudha. Kan akkanatti hiitanii erga kan akkanatti hiitanii kaatanii jettanii kunoo kan arguu jirtu dheen abdii qabaa kunoola wanti iyyatti agarsiisaa jiru kana kan mallattoo eksiif raayitii qabu kana ni tuqxanii yeroo tuqxanii kaatanuu kunoo saanduqa kana hunda isaa kana iyyuu raayitiitti gootanidha kana shananuu raayitiitti gootanii kaatanii ammas mallattoo booksii onni kan argaa jirtudha kanan xiyyatti qabaa jiru kana jechuudha kunoo kana ni rukuttanii jechuudha. Yeroo kanatti rukuttanii jettan okee kana gootanii kana gootanii ammas kanaan keessaa baatanii jechuudha. Akkanatti of duuba sin deebisaa. Yeroo kanatti of duuba sin deebisee jedhee ammas gubbaa kana irratti dhuftanii waan yaada keessanii barreessuu dandeessu jechuudha. Nama fakkeenyaaf kanarraa haqee weelkaam isin egaa waan feetan barreeffattu waan peejii keessan irra godhachuu barbaaddan aan fakkeenyumaan isiniif himaara malee kan akkanatti fuudhee as harkaanii jechuudha. Sana booda asirra dalga kana deemtanii jila kanatti dalga kana deemtanii barreeffama kana irraa olii gochuu irratti naannessuudhaaf akkan isinii naanna'u ila akka barreeffamni kun dhaqee saanduqicha keessa isinii naanna'uu fi akkanatti qabdanii kanaan akkana gootanidha. Sirrii yoo gochuu barbaaddanis yoo goobessuu barbaaddanis asiila kana qubaan irra ooftani kan dalga isinii akkanni asirratti barreeffamni geengoo kana keessa naanna'utti jechuudha. Anamma akkasitti geengeesse kana keessa naannesseera laa kun kan lakkoofsa ABCD'n kun irra jiru jechuudha. Yoo immoo barreeffama kanas qubee gurguddaa qubee xixiqqaadhaan godhachuu barbaaddanis kun asuma keessaa argattanii isin waan feetan keessa deemtanii argachuu dandeessu jechuudha. Ani gaariitumaanan isinitti agarsiisuu jira waan saatiin natti dheerataa jiruufi jechuudha. Ammas as gubbaadhumatti deebineetii barreessinaa jechuudha. Kunoo gubbaa kanatti next new ammasuma gubbaatti dhufeetan yaada kan koo barreessa waan fedhe jechuudha. Channel fakkeenyaaf isa kana immoo fuudheetan jala ka'aa jechuudha. Kunoo miil jalee gadii kana isa kanas saayizii isaa ofeetanii saayizii isaa kana kan feetan irra godhattu jechuudha. Isin kan guddaa irra feetanus isa kana immoo wal qixxeessuudhaaf kun akkuma reefuu isinii hime barreeffama jalaas argaa jirtu akkanitti wal goobessaa jiru akkasii jechuudha. Akkasitti itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Asitti immoo raayitiitti gootanii kanallee itti bantanii isa taanu kanallee hin bantanii yoo feetan as keessaa kalarii jijjiirtan jechuudha. Irratti laa kun barreeffama feetan irratti kanatti bantanii yoo feetan akkana gootu jechuudha. Kunoola kunoola kun irraa kooppii godha. Kanaan yoo feetanii irra jalaa balleessitanii kanaan irratti malkii isaa qaqayyarsiiftanii jechuudha. Isin akka feetan itti keessa deemtanii ilaalachuu dandeessu. Yoo feetan kunoo kana malkii hedduu jira kalarii hedduu jira galaa kunoo as keessa kalariin gosa isin barbaaddantu jira laa kunoo rumaan sin agarsiisuu malee kanallee itti bantanii laa emboossi ka jedhu kana
kana dhiiftan illee rakkoon qabu raqama keessan dhaqee irraa dhoksaa. Wanti biraa immoo inni isinitti agarsiisu kunillee dhibba irra jiraachuu qaba jechuudha. Oppisaayitiin kun kana keessa waa hedduu jira. Isin kana keessa galtanii waan feetan barreessuu dandeessu. Anammoo waan tokko irratti dabaluu barbaada. Shapes bakka jedhu kanatti deebi'etanii amma xumuruufanii as kunola mallattoo xiyya gadi garagaltu kana arguu jirtu isarratti deebi'an kana irra godhaafanii bareechuudhaaf jechuudha. Nagaa mariitiidhumaa fi isin akka feetan godhachuu dandeessanii shapes ka jettu kana dhuftanii galtanii xiyya kanaa yoo feetan kalarii biraa irra illee gochuu laa kunoo hin dandeessu. Asuma jira laa kalarii feetanitti asumaan qayyaruu dandeessu jechuudha. Shapes ka jettu kanarra galtanii asumaan sin fidaa xiyya kana keessa galtanii bakka feetani keewwachuu dandeessu jechuudha laa kunoo. Kalarii isaa immoo kunoo asuma jira laa. Harkumaan irra deemtanii qayyarachuu dandeessu. Kalarii gosa isin feetaniin jira jechuudha. Kalarii isin godha feetaniin kunola raayitiitti gootanii egaa hanga tokko isinitti agarsiiseera. Dhiin abdii qabaa. Egaa daqiiqaan isinitti waan dheerateedhaaf dhiifaman isiniin jedha. Egaa aga barumsa biraatiin walitti deebinu nagaa rabbitti naa jiraadhaan isiniin jedha. Utuun xumuriin duratti seefii bakki isin ittiin godhattan immoo waan amma hojjettanii yeroo xumurtanii kaatan kun waan akka teeppii kana rukuttanii jechuudha. Kanan xiyyaan agarsiisu jiru. Kana yeroo kaatti rukuttanii jettan save as image ka jedhu jira, save as project ka jedhu jira. Isin isa lammaffaa kan irratti rukuttanii isa lammaffaa irratti rukuttanii jechuudha laa kunoo isa kana irratti rukuttanii isin sanitti mare kana isa irratti rukuttanii jechuudha. Save yeroo save isinii godhe ka'ee jedhee immoo kunoo laa kana rukuttanii laa xiyyatti gadi garagalteertu kana laa isee rukuttanii jechuudha laa kunoo kana rukuttanii jechuudha. Yeroo kana rukuttanii kaatanii jettanuu akkanatti fidee isinii baasa. Yeroon akkanatti fidee isinii ver highs ka jettu kanayyi dhiifama dudduubana deebisee yeroo isii gadi garagalteertu kana rukuttanii kaatanuu kana rukuttanii jechuudha kunoo kana itti mare kana isa rukuttanii yeroo kaatanii jettanuu save to galleries ka jedhu kana rukuttanii kana booda jawaala keessan keessatti isinii bu'aa jechuudha. Save to gallery kana yeroo rukuttanii jettan ammala akkanatti seefii ta'ee jira jechuudha. يوسف دخل السجن عشان امرأة. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya dhiifama isin irratti dheerachuudhaaf